Harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM oduun amma nu gahe qabna. Oduuwwan amma nu gahe keessaa reeffi Haacaaluu Finfinneetti akka awwaalamuuf kan qeerroon karaa deebi'ee Bilxiginnaan Jawaar Muhammad fa'aa hiitee booda reeffa Haacaaluu gara Ambootti geessu. Akkasuma hojjettoonni OMN hidhamuu fi waajjirri OMN saamamu. Jawaar Muhammad fi Baqqalaa Garbaa hanga ammaatti hidhamu. Manni obbo Daawud Ibsaatii fi Profeesar Mararaa Guddinaa marfamu. Hidhan nafxanyicha bara Haayile Sillaasee milik uummata Oromoo miidhaa ture kan magaalaa Harar keessatti bara dheeraadhaaf dhaabbataa ture. Hidhan akka milik qeerroo Harariin Hidhan Tafarii Mokonnin jiguu fi oduulee kanneen kan isinitti himnu ta'a. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo ergaan haalli keessa jirru baay'ee yaaddessaadha. Oolmaa guyyaa irraa kana gama keessaan geessinee haalota tokkollee kan waliin kaafneet laallu ta'a. Haacaaluu hundeessaa guyyaa kaleessaa galgala magaalaa Finfinnee naannoo kondominiimii Galaanitti sa'a 3 irratti rasaasaan dhaame diinota Oromootiin ajjeefamuu isaanii gabaasuun kennaa fi uummanni Oromoo guutummaa addunyaa irra jiru gadda itti dhagahame ibsataati jira. Reeffi Haacaaluu hundeessaa guyyaa kaleessaa galgala fuudhamee hospitaala Phaawulositti geeffame. Achitti harka namaatiin du'uun erga mirkanaa'ee egaa qeerroon naannoo Finfinnee fi magaalaa Finfinnee keessaa hospitaalichaatti marsuudhaan reeffi Haacaaluu hundeessaa ganama hospitaalaa baafame qaama mootummaatiin gara bakka dhaloota isaa Ambootti akka geeffameetiin awwaalamu jedhame. Reeffichi yeroo Ambootti geeffamuudhaaf magaalaa Finfinnee keessaa bahutti qeerroon Oromoo Haacaaluun Finfinneedhaaf osoo falmatu du'e Finfinneedhaaf qabsaa'e sababa Finfinneetti ajjeefame kanaaf Finfinnee keessatti awwaalamuu qaba jechuudhaan Jawaar Muhammad fa'aa reeffa dura dhaabbatanii reeffa karaa deebisuudhaan galma aadaa Oromoo magaalaa Finfinnee naannoo Masqal Addabaabaayii yookaan naannoo isteediyeemii fuulletti Lagaaritti argamutti deebisuudhaan reefficha achi qubsiisanii turan. Haa ta'u garuu mootummaan abbaa irree reeffi Haacaaluu hundeessaa Finfinnee keessatti akka awwaalamu hin barbaadu. Reeffi Haacaaluu hundeessaa Finfinnee keessaa yoo kan ba'u ta'e Finfinneen nagaa argatti waan ta'eef uummanni Finfinnee fi Finfinneen nagaa argattuuf waa'een Haacaaluu hundeessaa akka dagatamuuf duuti Haacaaluu hundeessaa du'a artistii fi du'a uummata Oromootirraa gara du'a nama dhuunfaatti akka deebi'uuf salphamaatti gara Ambootti geessuuf yaalanii gochi suni qeerroo Oromootiin akkasuma Jawaar Muhammad fa'aan harka fashalaa'ee reeffichi guyyaa guutuu galma aadaa Oromootti deebi'ee galma aadaa Oromoo keessa kan ole yoo ta'u ergaan booda mootummaan abbaa irree reeffa kana magaalaa Finfinnee keessa baasuudhaaf tarkaanfii inni jalqaba fudhate OMN hin cufuudhaan tamsaasa kallattii OMN Edal Rakase guyyaa guutuu dabarsaa olee addaan kutee namni tokkichi akka information hin arganne gochuudhaan ergaan kana godhee booda waajjira OMNs camsuudhaan ugguruudhaan hojjettoota OMN warra teeknikaa irraa kaasee hamma gaazexeessitootaatti namni tokko osoo nafiin mana hidhaatti ol guuruun isaa ni yaadatama. Mootummaan abbaa irree Oromoo ija jaamsuudhaaf Oromoo gurra duuchuudhaaf ija jaamsuudhaaf artist Haacaaluu hundeessaa kan ajjeese yoo ta'u Oromoo gurra duuchuudhaaf akkasuma agartuu isaa balleessuudhaaf OMN'n harka uggure waan kana qabbaneessuu barbaadee ture. Maal kana qofa Jawaar Muhammad fi obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa achuma galma aadaa Oromootti itti marsuudhaan eegdota isaanii hidhannoo erga irraa hiikanii booda Jawaar Muhammad fi Baqqalaa Garbaas hidhamuun isaa beekamee jira. Jawaar Muhammad fi Baqqalaa Garbaa hanga amma odeeffannoo dhaqqabeetti bakki isaan geeffamanii hin beekamu eessatti akka isaan hidhamanis hin beekamu. Oduma wal fakkaatuudhaan manni Daawud Ibsaatii fi Profeesar Mararaa Guddinaa akka marfamee jiruu fi sochiin tokkollee naannoo mana isaaniitti akka hin godhamne odeeffannoon amma magaalaa Finfinnee irraa argame ni addeessa. Mootummaan abbaa irree artist Haacaaluu hundeessaa Ajjeesan OMN Cufan Jawaar Muhammad fi Baqqalaa Garbaa hidhan mana Daawud fi Profeesar Mararaa Guddinaa mootuu hin marsan. Guyyaa tokkotti wantoota Oromoon qabu gurguddaa hedduu Oromoon dhabsiisanii jiran. Wanti kun hedduu nama dallansiisa, hedduu nama aarsa. Biyya Oromootu bulcha jedhamu keessatti, biyya jijjiirama argameen Oromoon mootummaa ta'e jedhe keessatti, biyya Oromoon baala gizeedha jedhaniitiin warri alagaa nutti qosan keessatti Oromoo sadarkaa kanatti xiqqaatee ajjeefamee dararamee reeffi dhabamee akka kanatti gochisuu kanneessan irratti dalagamuun hedduu nama aarsa, hedduu nama guba. Uummanni Oromoo guutummaa Oromiyaa keessa jiru ajjeecha Haacaaluu hundeessaatiin kan dallane
kaabaa hanga kibbaatti bahaa hanga dhihaatti dachii sochoosuudhaan manneen nafxanyootaa fi akkasuma waajjira badhaadhinaa irratti tarkaanfii fudhataa jiru. Akkasuma siidaalee sirna cunqurfitootaa fi nafxanyootaa irratti tarkaanfii fudhachaa jiru. Mormiin kun kan jalqabaan dhohe magaalaa Finfinnee ta'us yooma san gara godina Arsiitii fi Harargeetti ce'uudhaan fincilli kun daranuu bal'ate. Itti aansuudhaan godina Baaleettis ce'uudhaan fincilichi daran lafa buqqise. Godina Harargee Asaboot, Ciroo, Dadar, Dirredawaa, Awadaay magaalaa Hararitti kan dhohe yoo ta'u wanti magaalaa Hararitti hojjetame tarkaanfii boonsaa fi nama gammachiisuudha. Magaalaa Harar keessa siidaa akka namticha milikii wal qixxaatu siidaa nama Oromoo lafarraa fixaa ture nama milikii wajjin biyya gaggeessaa turee fi akkasuma nama Haile Sillaasee fa'aa wajjin uummata miidhaa ture siidaa Raastafarii Mokonnintu magaalaa Harar keessa jira. Namni magaalaa Harar beeku siidaa Raastafarii Mokonnin hin wallaale jedheetti yaadu. Qeerroon magaalaa Harar ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaatiin kan dallane siidaa Raastafarii Mokonnin caccabsuudhaan akkuma Ameerikaa keessatti siidaa cunqurfamtoota sababa ajjecha George Floyd ajjeefame caccabeessanitti qeerroon magaalaa Harar siidaa Raastafarii Mokonnin daaraa gochuudhaan biyyattii dabalanii jiru. Mormiin guutummaa Harar keessatti itti fufee jira. Godina Arsii lamaan Arsii Bahaa fi Arsii Lixaa keessattis fincilli jabaatee itti fufee jira. Magaalaa Asallaam, magaalaa Adaabbam, Dodolam, Kufalee, Shaashamannee fi Arsii Nageelleetti mormiin cimaan itti fufee jira. Shaashamanneetti waajjiroonni mootummaatii fi akkasuma gamoowwan akka Hayilee Gabrasillaasee fa'aa gamoowwan sirna nafxanyootaa warra sirna nafxanyootaa leellisan guutummaan guututti barbadaa'aa jira. Qeerroon tarkaanfiin kun itti haafuuf jechuudhaan labsii walitti labsaa jira. Godina Baaleettis magaalaa Roobeetti tarkaanfii ajaa'ibaa fudhatameen qabeenya nafxanyootaa fi warra sirna miilik leellisanii fi deeggartoota sirna miilik irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira. Akkasuma waajjiraalee mootummaa baay'isaa'uu waajjira paartii badhaadhinaa irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira. Godina Wallaggaattis bifuma kanaan magaalaa Dambidolloo keessatti mormiin cimaan gaggeeffamaa oolee jira. Godina Jimmaa magaalaa Jimmaattis mormiin cimaan dhohee jira. Mormiin kun guutummaa Oromiyaatti akka itti fufu hanga aduun bilisummaa ifuutti hanga bilisummaan argamuutti hanga walabummaan Oromiyaa argamuutti kan adda hin cinne ta'uun qeerroon Oromiyaa cimsee walitti dhaamee jira. Uummanni Oromoo biyya alaa jirus kutaalee biyyoota garaagaraa keessatti mormii gaggeessaa jira. Biyyoota Afrikaa keessaa Keeniyaa, Ijiptii fi biyyoota akka kanaa keessatti mormiin cimaan gaggeeffamee jira. Mormiin cimaan baqattoota Oromoo biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobii jiraniin du'a Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee mormiin cimaan gaggeeffamaa oolee jira. Baqattoonni Oromoo magaalaa Naayiroobii jiran du'a Haacaaluu Hundeessaatiin kan gaddanii fi kan dallalan mootummaa Keeniyaatti iyyannoo gaggeessuudhaan mootummaan Itoophiyaa mootummaa lammiilee isaa ajjeesu har'a mootummaa Haacaaluu Hundeessaa nurraa ajjeesi jechuun warri Keeniyaa magaalaa Naayiroobii mormii cimaa gaggeessaa oolaniiti jiru. Biyya Ijiptittis baqattoonni Oromoo biyya Ijipt magaalaa Kaayiroo keessa jiraatan mormii cimaa dhageessisaa oolaniiti jiru. Baqattoonni Kaayiroo guyyaa har'aa magaalaa Kaayiroo naannoo bulchiinsa 6 Oktoobar jedhamee beekamutti waajjira UN fuulduratti argamuudhaan waajjira UNHCR duratti bahuudhaan mormii cimaa gaggeessaa oolaniiti jiru. Mormii gaggeessan kanarratti afaan Arabaatii fi afaan Ingiliffaatii fi afaan Oromootiin hammeenya mootummaan Itoophiyaa ilmaan Oromoo irratti dalagaa jiru saaxilam oolaniiti jiru. Akkasuma biyyoota Awurooppaa garaagaraa keessatti illee mormiin gaggeeffamaa ooleeti jira. Ameerikaattis kuma Haacaaluu Hundeessaa ajjeefameen Oromoonni magaalaa Minisootaa fi kutaalee bulchiinsa Ameerikaa garaagaraa keessatti argaman walitti dhufuudhaan waa'ee dhimma Haacaaluu Hundeessaatii fi waa'ee hegeree Oromiyaa irratti marii guddaa gaggeessaa oolaniiti jiru. Biyya Kanaadaattis mormiin wal fakkaatu gaggeeffameeti jira. Edmonton akkasuma Kaalgaarii fi magaalota garaagaraa keessatti mormiin cimaan gaggeeffamaa jira. Dirreen sooshaal miidiyaa gaddaan guutamtee jirti. Uummanni Oromoo hedduu gaddeeti jira. Haacaaluu Hundeessaa dhabuun akka laayyootti waan laalluu miti. Haacaaluu Hundeessaa
ammallee namni du'uu isaa amane hin jiru. Haacaaluun hin du'a jedhee namni eege hin jiru. Goota wayyaaneenuu lubbuu isaa qusatte bara biltsiginnaa lubbuun isaa nurraa ajjeefame. Nafxanyoonni har'a nuti isaa wajjin biyya takka ijaarrachuudhaaf tattaafannu kinootiin xiqqaa guddaa kennaa nu harkaa galaafataniiti jiru. Ilmaan nafxanyaa ilmaan sanyii milik deeggartoonni sirna nafxanyaa warri Oromoon akka nagaa argatu hin barbaanne warri Oromoo lafarraa balleessanii waan Oromoo hunda fudhachuu barbaadan warri Oromoo lafarraa balleessanii qabeenya Oromiyaa hunda kan ofii godhachuu barbaadan warri maqaa Oromiyaa jedhu balleessuu barbaadan warri Oromoo fi Oromiyaa duuchuu barbaadan guyyaa har'aa Haacaaluu Hundeessaa nu harkaa galaafataniiti jiru. Reeffi Haacaaluu Hundeessatu magaalaa Finfinnee keessatti akka hin awwaalamne dhoorkuudhaan gara magaalaa Ambootti geessaniiti jiru. Reeffi Haacaaluu Hundeessaa galma aadaa Oromoo irraa helikopteraan fuudhamee gara magaalaa Ambootti akka geeffame ragaan biyyarraa dhufu ni addeessa. Waan hedduu nama gaddisiisuu fi mataa nama dhukkubsuudha. Baay'ee namatti dhagahama. Hooggantoonni poolitikaa akka jiruun gadda itti dhagahameen ibsataati jiru. Uummanni Oromoollee guutummaa Oromiyaa irraa gadda itti dhagahamee ibsataati jiru. Nafxanyoonni ilmaan Minilik siidaan Minilik maaliif tuqama waa'een siidaa Minilik maaliif dubbatama jedhanii kana akka galteefitti fayyadamuudhaan goota kennaa aartiist Haacaaluu Hundeessaa nurraa ajjeesaniiti jiru. Amma falli jiru tokkoof tokko qofa nafxanyoota Oromiyaa keessaa qulqulleessanii argufanii baasuudha. Hambaalee sirna nafxanyoota warra akka siidaa Minilik guutuu isaa barbadeessanii magaalaa Finfinnee keessaa kaasuudha. Uummanni Oromoo kutaalee Oromiyaa keessa jiru warra magaalaa Finfinneetiin har'a siidaa Minilik osoo hin diigin galuu keessaniin baay'ee gaddina jechuun ergaa isaanii dabarsaniiti jiru. Qeerroon magaalaa Finfinnee fi naannoo isaa bor magaalaa Finfinnee keessatti walitti qabamuudhaan siidaa Minilik kan birbirsa gooroo yookaan biyaasaatti argamu caccabsee achii kaasuudhaan gumaa Haacaaluu baasuu qabna jechuudhaan dhaammataniiti jiru. Hayyuu dureen paartii biyyoolessa Oromiyaa Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuus wanta kanatti akka dallananii fi gaddi guddaan akka itti dhagahame kan ibsan Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuu siidaan Minilik birbirsa gooroo magaalaa Finfinnee keessa jiru buqqa'ee siidaan Haacaaluu achitti dhaabbachuu qaba jechuudhaan Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuus yeroo gadda isaanii ibsatan dubbataniiti jiru. Kanaaf akkuma Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuu jedhan siidaan Haacaaluu Hundeessaa bakka siidaa Minilik sanitti dhaabbachuu qaba. Siidaan Minilik osuma oolee hin buqqa'in lafa sanirraa buqqaafamuu qaba. Achirraa his ka'uu qaba. Egaan daawwatootaa fi hordoftoota keenyaa uummanni Oromoo bal'aan yoo har'a du'a Haacaaluu Hundeessaa kana callisee kamanatti deebi'u yoo taate bor Jawaar Mohammadtu ajjeefama. Bor Kamaal Galchuutu ajjeefama. Bor Daawud Ibsaatu ajjeefama. Bor Maraaraa Guddinaatu ajjeefama. Bor Baqqalaa Garbaatu ajjeefama. Bor Lammaa Magarsaatu ajjeefama. Bor Ittiqaa Tabariitu ajjeefama. Bor Jaamboo Jooteetu ajjeefama. Bor artistoota Oromoon qabdu hundatu lafarraa dugugamuu ta'a. Duuti Haacaaluu du'a ifa bilisummaa Oromoo fiddu ta'uu qabdi. Duuti Haacaaluu du'a ifa walabummaa Oromiyaa fiddu ta'uu qabdi. Duuti Oromoo du'a impaayera san diidee biyya walabaa Oromiyaa ijaartuu ta'uu qabdi. Uummanni Oromoos warra siyaasaatiin warreen siyaasa Itoophiyaa gaggeessitan Itoophiyaa keessatti abadan nagaan jiraachuu hin dandeenyu. Uummanni Oromoo hundi isaatu warra siyaasaatti akka dhaamateen kana booda warri Itoophiyaa dimokiraatessina jettaniitiin hin qabsooftan yookaan qabsoo Oromoo keessaa harka fudhadhaa yookaan mootu gamtaan bilisummaa Oromootii fi walabummaa Oromiyaatiif qabsaa'aa jechuun ergaa isaanii warra siyaasaatti dabarfataniiti jiru. Haacaaluu Hundeessaa du'aan dhabnee jirra. Rabbiin lubbuu isaatiif jannata haa kennu. Uummanni Oromoo mootu bakka jirtu hundaan qabsoo finiinsi jechuudhaan hayyoonni fi aktivistoonni Oromoo dhaamsa isaanii dhaammataati jiru. Qeerroon Oromoo biyya keessaa sirba Umar Usleeman wallaansoon itti fufaa mootummaan gabroomsaan kun ni gufaa Oromoo jabaadhaa bakka cufaa sirba jedhuun of jajjabeessaa bakka jiran hunda maandhee diinaa mancaasaa jiru. Maanni nafxanyaatii fi maandhee mootummaa piippiin mootummaa Oromiyaa keessaa ciraati jiru. Oromiyaa guutaa hundatti warri hin dammaqin bor irraa dammaqeen tarkaanfii gumaa Haacaaluu Hundeessaa baasuu akka fudhatan hayyoonni fi aktivistoonni Oromoo yaamichaa dhiyeessaa jiru. Gumaan Haacaaluu booyichaan gaddaan osoo hin taaneen sirnoota nafxanyaa akkasuma maandhee diinaa Oromiyaa keessaa cicciruun siidaalee nafxanyaa Oromiyaa keessaa balleessuudhaan gumaan Haacaaluu Hundeessaa walabummaa Oromiyaatii fi bilisummaa Oromootiin kabajamti. Egaan daawwattoota keenyaa oolmaan Oromiyaatii fi biyyoota alaa keessatti waa'ee du'a Haacaaluu Hundeessaa wajjin wal qabatee kana fakkaata
Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya odeeffannoon ammaaf qabnu kanuma odeeffannoo biraatiin yeroo biraan goolichi deemnutti nagaan nuuf tura. Uummanni Oromoo hundi lafa jirtanii dammaqaa uummata keessa hidhachiisaa qabsoo itti aanuuf qopheessaa. Haacaaluu Hundeessaa awwaallee manatti deebinee taa'uun fafa Oromooti.